haadhaa fi abbatu ilma isaanii ajjeesaniiti boollatti gatan. Ajaa'iba! Maaliif akkamitti ilma ofii ajjeesan? Maaliifoo fidanii boollatti gatan? Haga xumuraatti nafaana bu'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan nageenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa arraan tana seenaa waa irraa barattanii fi isin fayyadu isinii fidee jira. Haga xumuraatti nafaana bu'a. Mana kanaaf haaraa taanaani sabiskiraayibii godha. Viidiyoo kan haga xumuraatti ilaala. Yoo isinitti tole ammoo laayikii godha. Seenaanis akkana. Haadhaa fi abbaa turan ilma tokko qabanii waliin jiraatan. Jireenya isaanii osoo wajjin oofataniyyuu qaaxiin dhufte yookaan barri beelaa. Barri beelaa dhufee qabeenyi isaan qaban hunduu jalaa barbadaa'ee akkasuma biyya keessattis beelli bu'eeti uummannis hedduu dararamaa ture isaanis akkasuma rakkataa turan. Hayyee gaaf tokko osuma isaan akkanatti jiranii namni tokko karaa deemaa itti dhufe. Namni itti dhufe kun abbaa qabeenyaa guddaa fi daldalaadha. Daldaltoonni dur bakkuma itti dhiite bulaa deeman. Bakka irraa ka'anii haga bakka gahanitti yoo karatti lafti itti dhiite naannoma san bulaniiti deemanii jechuudha. Eegasii ammoo namni kun abbaa qabeenyaati daldalaadha waan ta'eef qe'ee isaanitti goree buluu barbaada. Isaanis nama kana bulchuudhaaf walii galan. Garuu qabeenya waa takka hin qaban. Erga galchanii mana geessanii seeni jedhanii hiqaa isaas irraa buusanii ol kaa'anii fi booda namni kun qabeenya guddaan deemaa jiraachuu argama. Warqii maallaqaa fi akkasuma qabeenyaalee hedduu harkaa qaba. Biyya bara beelaati. Isaanii waa takka hin qabanii rakkoon jabdu isaan harkaa qaba. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf ammoo furmaata dhabaniitiin jiran. Furmaanni isaan qaban maalidha jedhanii waliin mari'atan. Namicha kana abbaa qabeenyaa ta'uu arganiiti haati manaa nama kana qabeenya isaa kana irraa fudhachuu qabnaa jetteen. Akkamitti nama rakkadhee na bulchaa jedhee nutti gore nuti ammoo akkamitti qabeenya isaa fudhachuu dandeenya? Hayyee yoo nuti qabeenya kan kennu kenni jenne iyyee namni ollaa kennaa nutti bahee qanii nuti qabeenya isaa kana fudhannu maal nuun jedhanii jedhe. Lakki akka inni ni jedhatti qabeenya isaa kana fudhachuu ni dandeenya jetteen. Maal goona akkamitti jechuudhaan gaafate. Isiinis yaada dhiheessite yeroo inni halkan rafeetiin jedhe isaa kana ajjeesnee boolla qe'ee kennaa gadi jiru kanatti isa darbina. Inni hin du'a. Namni isa beekee nu gaafachuu danda'u hin jiru. Nuti ammoo rakkina kana keessaa ittiin bahuu dandeenya waan ta'eef qabeenya kana ofirra dabarsinaan carraan nuti jiraachuu kennaa dhiphaadha. Kanaafuu nama kana ajjeesuu qabnaa jetteen. Akkasuma namni jaartiin ergite ibidda sodaatu jette Oromoo yoo mammaaktu. Namni jaartiin ergite dukkana sodaatu jedhan. Kanaafi jaarsillee yaada kanaan walii gala. Nama kana ajjeesuudhaaf walii galan. Erga ajjeesuudhaaf murteessanii booda simatanii akka inni shakkine nyaatas waan qaban kennanii fi iddoo bultii godhaniif. Iddoo bultii isaan godhaniif kanatti dardara isaan qaban kun dhufee bira taa'e. Wal baratan wajjin osoo haasayanuu gurbaan kun bakka isaan rafee jechuudha. Gurbaan dardaraa ilmi isaanii kun bakka keessummaan haa bultuu jedhee warri qopheesse rafe. Eegasii keessummichi mucaa rafe kan hirribaa hin kaasu jechuudhaan bakka silaa mucaan rafuu qabu dhaqee rafee jechuudha. Isaan nama kana hin ajjeesnaan walii galan. Halkan erga ajjeesuudhaaf murteeffatanii booda sa'aatiin silaa hin ajjeefne jedhan geennaan lafaa ka'an. Nama kana ajjeesuudhaaf erga ol ka'anii booda ifaa qabsiisuu hin danda'an. Maaliif? Ifaa yoo qabsiifne namni kun nu argeetiin tattaaffii godhee lubbuu fi baraaruu danda'a. Kanaafi nama kana dukkanaan ajjeesuu qabna jedhaniiti bakka dura ka'uudhaniif waan beekaniif ka'anii jechuudha. Yeroo gahan dhaqanii bira gahan ni goorraan. Ajjeesanii fuudhaniiti ni ganna jedhanii balbala bahan. Bahanii yoo isaan boollatti gatuuf deeman ilma isaanii ta'uu argan. Hin iyyan. Ilma isaanii tokkocha qaban ufumaa ajjeesanii jechuudha. Barbaacha duniyaatiif jecha. Isaan iyyanii jennaan warri ollaa fiigeetti bahe. Maal taatan maaltu isin mudate yeroo jedhan ilmi isaanii akkatti du'e dubbatanii jechuudha. Ufuma lamaanii wal dhaban.
situ kanaan nagee situ kanaan nan jedhe situ akkana na godhe jedhaniitti wal dhabanii jechuudha. Wal dhabanii jennaan gocha kana akka isaan raawwatan beekamu. Erga irratti baramee booda ammoo qabamanii isaan hin to'ataman. Namichi qabeenya isaas fudhatee karaa bu'a. Maal isin jechuu barbaadu? Waan hedduu yeroo baay'ee wanta goonu hedduu isaa namaaf miidhaa jennee osoo yaannu miidhaan isaa nutti deebi'etu jira. Hedduu wantoota hin goona jennee yeroo karoorsinu bu'aa mataa kennaa malee miidhaan nuuf qabu osoo hin yaanne kadalan nutti jira jechuudha. Amma jarri kun fedhiin isaanii qabeenya san fudhachuudha. Nama kana nama isaanitti uf amane ganutti jiran. Lammaffaa nama kana saamutti jiran. Zallamutti jiranii jechuudha. Garuu ammoo Rabbiin waa hundaa olitti mala isaan caalaa beekuu fi waan isaan yaada ka isaan gochuu deemanii miti waa isaan yaada keessatti beekuu akka jiru ni dagatanii jechuudha. Namoonni hedduun isaa yeroo baay'ee rakkoo dabartuuf jecha waan hin dabarre hojjetaa jechuudha. Hadha rakkattee jiraachuu ni malta. Akkasumas wantoonni biraa rakkoon garaagaraa harkas qabachuu ni malta. Rakkina kana keessatti namni amaanaa jedhee waan wayii si kenna. Amaanaadha jedhee yoo uf si kenna. Amaanaadha jedhee wanta wayii yoo si dhuffate amaanaa san nyaachuu irraa of eeggachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Rakkinni ati arraan kana keessaa bahuuf waan kana balleessitu rakkoo biraa qabatee si dhufuu mala waan ta'eef. Viidiyoo kana wanti isinii fideef namni yeroo kana keessatti saamicha hojii taasifachiisaa jira. Qabeenya haa argatu malee kallattiin ittiin argatu laallachatti hin jiru jechuudha. Waan kana yoo godhan Rabbiin maal na godha waan jedhus itti yaadaa hin jiru jechuudha. Jarri kun lubbuu nama kanaa yeroo balleessan lubbuu ilma isaanii jiraachisuu barbaadaniiru. Ergasanii ammoo isaanii lubbuu isaaniis ilma isaaniis dhabanii akkasuma jireenya isaaniis booressanii ofiillee seeraan to'atamanii jechuudha. Arraan tan nama tokko sobdee qabeenya isaa saamtee akkasumallee gowwoomsitee bira dabaruu ni dandeenya. Yeroo dabartutti qaamni seeraa si arguu dhabuu danda'a. Akkasuma namni sun qabeenya isaa argee sirraa fudhachuu danda'a. Arguu dhabuu danda'a. Ati ammoo sobdee qarummaa kan kee fayyadamuudhaan waan isa mooyatti si fakkaachuu danda'a. Garuu ammoo Rabbiin ka waa hin daganneef ka waa jalaa hin dhokanne akka si argaaru hin dagatinii jechuudha. Yeroo waan tokko goonu wanti kun bu'aa isaa irraa argamu qofa osoo hin taane miidhaan isaan dhufu hoo maali? Wanti an nama irratti hojjedhu kun osoo narratti hojjetamii hoo akkam waan jedhu laaluun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee yeroo nama miidhu wanti inni dogongoruu fi miidhaa san akka inni raawwatu isa taasisu bololli yookaan jaalala duniyaaf qabu irraa kan ka'e jechuudha. Kan namni wal ajjeesu, kan namni wal kassasu, kan namni wal heesisu, halkanii mana namaa jala bulu, kan cabsee mana namatti seenu baay'een isaa hedduun isaa miidhaan addunyaa kanarraa fedhii duniyaa jaalala duniyaa qaban irraa kan ka'e jechuudha. Deebineet wanti nu wallaale jaalala duniyaa qabaachuu kana keessatti wanti wallaale tokko maali? Wanti an amma nama irratti gochuu jiru kun osoo narratti godhamee hoo maali waan jedhu laaluu dhabuudha jechuudha. Fakkeenyaaf ati mana namaa buutee namni osoo kasi ajjeesu ta'e yookaan qabeenya kan kee si saamu ta'e gaarii hin dhageettu. Akkasumas qalbiitu si dhaba. Akkasumas gaa nama kanatti hirrifattaa jechuudha. Akkasuma qanii ati nama si bira bu'u, nama karaa deemaa si godhu, nama amaanaa si bira kaa'e, nama waa si dhoffate gantee nyaattus namni sun akkasitti qabamuu ta'u beekuu qabu. Wanta ofii hin jaalanne namaan hin jaalatin. Wanta ofii hin goone namaan godha hin jedhin. Kanaaf wanti ani isin jechuu barbaadu wantu hojjannu kam keessattuu jalqabatti wanti kun nama kana ni miidha. Bu'aa irraa argachuu qofa osoo hin taane namni kun miidhama. Kan miidhamu jiru kunis nama. Osoo miidhaan tun narra taate ammoo ani hin jaaladhu. Kanaafuu waan namaan hin jaalanne ofiifis hin jaaladhu jennee beekuu danda'uu qabna. Tokko lammaffaa ati qaroo namaa taate yookaan abshaala nama arraba qabu ta'uu dandeessa.
arraba kan kee fayyadamtee seerri si gaafatee qabeenya namaa kan kee taasifachuu ni dandeenya. Garuu ammoo rabbiin arraba kan kee yookaan collummaa kan kee hin laalle guyyaa ati rabbi biratti geette yookaan addunyaa irratti haa ta'u akhiratti guyyaa qormaata sifatanaa jechuudha. Haqni kan kee ka ati nama kallattii garagaraatiin namarraa guurtee nyaattu guyyaa borii sababa ibidda seensaa sii ta'uu mala waan ta'eef. Kanaaf viidiyoo kanarraa waa hedduu barattan jedheetiin abdii guddaa qaba. Yeroo kana keessatti namoonni kallattii garagaraatiin, kallattii daldalaatiin, kallattii amaanaa wal bira kaachuutiin, kallattii dallaalummaatiin, kallattii jidduu biyyaa fi biyya wal qunnamsiisuutiin, kallattii namaa fi nama wal qunnamsiisuutiin, kallattii garagaraatiin namni wal saamuu jira. Saamichi nu wal saamuu jiru kun ammoo anaaf miidhaa maal qabu waan jedhu yaadutti hin jiru. Namni yeroo nama tokko gowwoomsu qabeenya nama tokkoo fudhatu maal itti fakkaata? Jabeen yookaan ammoo ogummaa akkasumas mala dandeettii qabaachuu wayitti fakkaata. Kun ammoo wallaala irraa daangaadha. Maaliif? Arraan tan qabaataa namaas taatu dhabaa, beekaa namaas taatu wallaala, ati nama erga taatee boodatti wantuma qabaataan nyaatu hiyyeessi nyaata. Xiratii keessatti yookaan gaaromina nyaataa keessatti wal caaluu danda'a. Erga nyaattee booda bu'aa inni argamsiisu waluma qixaa jechuudha. Hunduu nama jiraachisuudha. Namni gaarii nyaachuu dhabe finduu. Wanti namarraa ergamu nyaatee jiraatu. Erga nyaatee maaliif akka jiraatu beekuu danda'u. Ati irraan tan nama gowwoomsite nyaachee jiraachuuf ilmaan kan kee akka gaarii jiraachifachuuf kallattii garagaraatiin nama saamicharra ka bobbaate of eeggadhu. Ati arras nama saamtu kallattii biraatti miidhamaa si. Addunyaa irratti rabbiin dhibee garagaraatti si mokkoruu danda'a. Dhibee sukkaaraa, dhibee dhiigaa, akkasuma ilmaan si jallatu, hireen si qajeeluu dhabuu, duniyaan si harkaa baduu, wantoota akkanaatiin addunyaan rabbiin si fatan. Akiratti ammoo haqa namaa ati nyaatte ammoo rabbiin siif hin dhiyeessu jechuudha. Addunyaan fixeensa ganamaati jettu Oromoo. Waan argamuu fi waan dhabamu jechuudha. Ganama yeroo lafa kaan lafti fixeensaa fi akkasuma bishaan waan qabdu fakkaata. Erga aduun baatee sa'aa lama dabaree booda goddee ni dhabamti. Fixeensi sun eessa akka inni kute namaaf hin galuu jechuudha. Akkasuma addunyaan tunis yeroo dhuftu waan hin bannee fi turtuu wayii fakkaata. Ergisi harka geettee yeroo baddus kallattiin isin itti baddeef maaliif akka ittiin badde si galuu dhabuu danda'a. Eegasi waan yeroo kamuu hin banne adabbii fi azaaba rabbii duubatti yaadata waan goonu gochuu qabna. Addunyaa irratti rakkattee illee yoo jettu rakkinni abadiin ta'u. Yookaan addunyaa irratti rabbiin sirraa bal'isee jiruu gaarii jiraata. Yookaan duutee boqattee jannata rabbii argatta. Kanuma lama. Addunyaa zalaalama hin jiraanne yeroo dheertuu keessa hin turreef jecha miidhaa yeroo kamuu sirraa hin baane namarratti hin hojjetin. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti yoo dubbatan maal jedhan? Al-zulmu zulmaatu yawmal qiyaama. Miidhaan dukkana guyyaa qiyaamaa jedha. Kanaaf wanta miidhaa boru nutti ta'u arraan tana jireenya gabaabuu irraa bunnee akka walirratti nu hojjennu. Hadaraa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagahaan naa turaa isiniin jecha mana kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayibii gochuun dagatina. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhuun dagatina. Erga laayik gootanii ammoo sheer gootanii saahiba keessanii fi nama jaalatanii dhaqqabsiisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti nagahaan rabbii kan kabajaa fi jaalala isin faana haa turu isiniin jedha. Isin jaaladha nagahaan naa turaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.